بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمت تابي جالتم توتا هرتفتوتا سعدو جرتو نجاح يا كساني الحمد لله أنا برلي نجاح فوت سنين جدا إيجا سعدو روزي مش أجرتي يجورا روزي مش أجرتو يسين أجرسي ساجرتي مسا حجتشو فديمتي مسا يسين حجتا جرتو واو جتني ما شاء الله جتنيني egaa maal akka hojjechuudhaaf deemu walduraa fi walduubaan isiniif lafa kaadha jechuudha. egaan daawwattoota fi kabajamtoota koo dura dursoo shunkurtii ciradhee gizee lafa kaadhee ruuzii miicadhee lafa kaachuu qaba jechuudha. waan argitee dura hojjetamu jechuudha ruuziin maaliif ruuziin hedduu yeroo hedduu fudhata miicuudhaaf jechuudha. deddeebisee miicee lafa kaayyadhee qulqulleessee roozii kiyya achi kaayyadha jechuudha. egaa jalqabarraa hanga xumuraatti viidiyoo kana nafaana turaa. misaa akkaataa itti hojjetaa jiru saloona lahamii hojjetaa jira jechuudha. maqaan isaa saloona lahamii jedhama. egaa foon nuti akka asitti hojjennu kana biyya keessatti jechuudha akka aadaa Harargeetti hulbat marakii jedhama. hulbat marakii kan jedhamu sila akkasitti sila waxiin sun akkasitti hojjetamu asitti mootu ruuziidhaan nyaadhama jechuudha. achitti biddeenaan nyaadhama. asitti ruuziidhaan nyaadhama. maal akka tahee foonichi maal akka tahee jalqabarraa hanga xumuraa nafaana turaa affeerraa kiyya isiniin jedha qaqqaaliwwan tiyya. egaa kana fakkaataan isiniin jedha. viidiyoo laayikii sabskiraayibii sheerii godhuudhaan nufaana turan affeerraa keenya isiniin jenna. egaa bakka kanallee ni beektanii fornoo daabboo fornoon naqubde amma kanaaf isinitti argisiisa jechuudha. egaa daawwattoota fi kabajamtoota sa'aaduu jalqabarraa hanga xumuraa viidiyoo kana naaf daawwadhaan affeerraa kiyya isiniin jedha. laayikii sabskiraayibii sheerii godhuu hin irraanfatina isiniin jenna. ammata keenya qaalii jabaadha jabeessaa. egaa addunyaa hundi waliin geessaa isin jenna sheer godhuudhaan amma ruuzii miicee qulqulleeffadhe ka'een jira jechuudha. ruuzii kiyyaa achi kaadha jechuudha. bishaaniin wajjin erga qulqulleessii ka'ee bishaanitti naqee bishaan qulqulluu kana bishaan lama jechuudha asitti ka fayyadamaa jirru. amma egaa kaan hin dhiqe bishaan kana itti guutee lafa kaa jechuudha. bishaan kana nyaata ittiin hojjedha sumattu bishaan kana nyaata ittiin hojjedha. asitti bishaan aynata lama jira. inni aynata tokko meeshaa itti miicuu bakka waa itti dhiquu qofa jechuudha. aynanni tokko kan dhugulleef ta'a jechuudha. isinii galeemi dhugulleef ta'a garuu hangas mara amansiisa hin qabu. warri manaatu aayilaandii bitata waan ta'eef nama sodaachisa jechuudha. bishaan biyya arabaa akka bishaan biyya keenya kan oromiyaa sanii miti. Teleekaamii cadhee deemee jira jechuudha. amma qophii gara bilcheessutti deemaa jirra jechuudha. roozii kiyya amma roozii irra kaachuudhaaf deemaa jechuudha. egaa irra kaa'ee jira hunoo asitti bishaan kana bishaan danfaa fayyadamna yeroo hundumaa. bishaan danfaa fayyadama jechuun waxii kiyya keessatti bishaan danfaa fayyadamuudhaan beekama jechuudha. bishaan danfaan bu'aa hedduu qaba jechuudha. maaliif mi'aa dhandhamaa nyaataa jechuudha hin balleessu. kanaaf bishaan dhowwaa amma fakkeenyaaf biyya keenyatti awwala jalqaba jechuudha. harmeen kiyya waxii hojjedhu gaafa naan jettu dura bishaan danfifadhu lafa kaadhu naan jettee gaafa wal na barsiiftu jechuudha. maali akka ta'e hin beeku. bakka namni mooyaa wal addaa mitiree gaafa anas fuudhee bishaan qabbanaa kana maaluma kana natti ma olti jedhee na bakka harkina gubbatee sin agarsiisaa jira. maalumu bishaan kana irra kaa'ee kophatti danfisinaan jetti jeetii ilaaligaa fuudhetiin bishaan qabbanaa kana ija isii eeggadhe illee itti godhaaf kisee illee itti godhe shiroon hin mi'ooftarra shiroon hin mi'oofte bishaan qabbanaa itti illee mugoote naan jetti. wanta sana amma wallahi amma sirriitti arge jechuudha. maaliif nyaanni hin tolu namaaf jechuudha. nyaanni namaaf hin mi'aawu namaaf hin bareedu yoo gartee
akkatti haalaan amma jedhe kanaan bishaan danfaa kana yoon hojjetanne isinin jedha ummata kiyyaa ummata qaalii biduu harka keessatti na baate akka isinin jenna egaa jabeessaa jawaadhaa isin jenna harka na gubatillee isinitti argisiisee jira egaa sissoo giddatti fayyadamuu jechuudha kanaaf waan hojjetaa jiru nafaana turaa nafeerraa saaduutii isinin jenna ummata qaalii ummata qashtii Tolika jabaadhaa viidiyoon itti fufa viidiyoon hanga xumuraatti tajaajila jechuudha. Hayyoo mata kiyyaa ammoo no bifa kanaan danfaa jirti jechuudha. Saaloonaa kunoo ani hanqulaallee timaatimiidhaan shunkurtiidhaan waan garagaraatti dabalee jechuudha qopheessee sirriitti akkatti hanqulaallaa jira jechuudha. Egaa waan akkaan bareedduudhaati maaliifi bangaaliin akkaan hojjedhutti hojjetu jechuudha. Nuti dura akka qayywaxii biyya keenyaa sanitti sirriitti hanqulaallaanii kaaneetiin bareechifnee kaaneetiin eegasi mootu wanni badee kuni bishaan itti naqama jechuudha. Bishaan gubbaan dhaabatamee itti naqama akka ittiin dhiifamu jechuudha. Erga bishaan itti naqneef kaanee dinnicha itti naqna jechuudha. Amma akka itti waliin dhahaa jira jechuudha bareechisee wanni as keessa jiru kun guutuun qimamaa fi qimamii timaatimii salsaa filfila aswaadii maajii wanta garaagaraa qaba jechuudha. Egaa orgaanisaa bareedaa namatti tole jechuudha. Foon re'eeti. Foon re'eeti irraa hojjetama jechuudha. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota saaduu kana fakkaatan isiniin jenna like, subscribe, share godhuudhaan waliin gahaa isin jenne yookaan waliin dhaa akkana waliin dhaa jiru kanatti akka isiniin jenna. Yoo isinitti tole like nu godhaa, yoo isiniin tole mootu this godhaa. This like. Egaan kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaan kana fakkaata jechuun barbaada. Daawwadhaa affeerraa hanga xumura isaatti itti fufaa isiniin jenna. Egaa maajii itti godhee jira isiniin jedhee tureyyuu maajii namannatti bilbilee walitti deebinee jirra jechuudha. Kunoo laala kuni asitti maajiidha. Maajii keessaa dhabuun fedhu jechuudha. Yeroo hundumaa maajii isinitti argisiisaa ture gisee nyaata hojjedhan maajii itti godha. Egaa isa kanallee itti godhee jira jechuudha. Qimamaa fi qimamiin irraa hafee hin jiru. Daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota Saaduu Show. Egaa subscribe, like, share godhuudhaan jajjabeessaa nu faana turaan hanga xumuraatti affeerraa keenya isiniin jenna. Egaa baay'ee gaariidha isiniin jenna. Bifa kanaan qopheessinee jira jechuudha. Amma bishaan itti naqnaa jechuudha. Yoo hin yaadattan tahee hulbat marakii Harargee akka nyaata aadaa Harargee keessatti jechuudha. Hulbat marak kan jedhamu hojjedhee jira jechuudha. Bishaan itti naqa jechuudha. Amma isa kana maaliif bishaan itti naqna? Ijoolleen akkasumallee fedhan kan jarree Arabaa Saaloonaa akkasumallee fedhanii akka qayywaxii keenya kan Itoophiyaa sanii miti jechuudha. Akkuma beekamu kun asitti bishaan danfisadhee jira. Bishaan kiyyaa fuudheetiin itti naqa jechuudha. Bishaan awwaa bishaan danfaa itti naqa jechuudha.
egaa yoo inni faafaa jedhee akkasitti danfuu ni agartanii. egaa holbat marakillee hojjedheetiin isin agarsiisa jechuudha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa. holbat marakillee hojjedheen isin agarsiisa. foon re'eeti jechuu amma kan irraa hojjetaa jiru kuni saaloona arabaa ruuzii reefu akkuma argaa jirtan ruuzii miicadhee lafa kaayyadheen jira. ruuziin achi naa bilchaataa jira jechuudha. ruuzii kiyyaatti akkasitti makadha jechuudha. ruuzii adii kophaatti bilcheessa saaloona kophaatti bilcheessa. amma dinnichaa booda irratti godha jechuudha. dinnicha waan bilchaatee baduufi kanaaf akkasitti siin jedha. uummata qashtii laayikii sabskiraayib sheer godhuudhaan akkatti bareedu argitanii danfaa jira jechuudha. baay'ee akkana mi'aayaa nyaata bareedduudha. daawwadhaan siin jenna. egaa hayyee hangatti haa danfu. foon waan ta'eef foon biyya arabaa kun ajaa'iba rabbiiti. foon biyya arabaa kun dafee hin bilchaatu jechuudha. foon biyya arabaa dafee namaaf hin bilchaatu. isiniin jenna daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa. egaa amma mootummaa itti naqaa jira beektanii dinnicha itti naquudhaaf deemaa jirra jechuudha. eega dinnichaa itti ni kaanee ni qadaanna hangasii waliin laaqqataa jirra jechuudha. egaa nu faana jirtanii hanga xumura isaatti jajjabaadhaa laayikii godhaa ilaalaa isin jenna. baay'ee bareedaadha. baay'ee akka namatti tola. baay'ee akkaan gaariidha. jajjabeessaa isin jenna uummata qashtii. asitti mootuu kuni adii maal hojjettanii daakuu qullubbiitti fayyadamaa jirra jechuudha. daakuu qullubbiitti fayyadamaa jirra. egaa holbat marakillee bifuma kanaan hojjetanii bittiin nyaadhama jechuudha. holbat marakii nu biratti kanaafi baay'ee akkaan tola. baay'ee akkaan gaariidha. jabeessaa isiniin jenna. kana fakkaataa waan gaariidha. jabeessaa isiniin jenna. ilaalame kam jira hin danfaa jira. wallahi danfaa jira. akka ajaa'iba hawwaa jira naannoon itti danfisaa jiru kuni. kani danfa isaanii danfisnee lafa keenyaaf jechuudha. akkasi daawwadhaa uummata keenya qaadii. daawwadhaa kana fakkaataa isiniin jenna. hayyee egaa holbat marakii jedhama. mee ana sitti no baawdarii qullubbiin fayyadama jechuudha. qullubbiidha. qullubbii nyaata shunkurtii yookaan qullubbii jedhama jechuudha. okay silaa kun amma abishii daakamaa fidanii itti gadi naqanii waaw jettuun jechuudha. holbat marakii sa'aaduun hojjettu ni isin agarsiisa jechuudha. inshaallah gaafa rabbiin biyya kana haa galchu jechuudha. foon horiillee ni ta'a jechuudha. foon horiitirrallee ni ta'a. holbat marakii jennaan nyaata beekamaadha. Harargee keessatti nyaata beekamaadha. nyaata aadaa Harargee jechuudha. asitti immoo tokko amma saaloonaa jedhamaan yaa arabaa hojjedhe. kanaaf saaduu waan isin dogoggortee koomentii jalatti dhaqxaq godhuudhaan viidiyoo kana hanga xumuraa daawwachuudhaan cinaa dhaabbadhaan affeerraa saaduu kan yeroo hundumaati. yeroo kana dhiifama. samoonii kana viidiyoo maxxansuu dhiisee jira guyyaa guyyaanii. amma nama maxxansaa viidiyoo kiyya malee kan namaa hin maxxansu. kanaaf tura jechuudha. maaliif haalli nama mijaatuu dadhabee hojiin akkuma beektanii ramadaana iidaaf jedhanii keessummaan baay'ata. hojii nuti baay'atee viidiyoo maxxansuu hin dandeenye jechuudha. Soo kana fakkaata jechuudha. amma dinnicha itti naqa amma jechuudha. amma dinnicha kanaa fi qaaraa kanallee wal faana itti gannaa hin jechuudha. soo bidda jalaa qannaseetiin qadaada jechuudha. waan danfaa tureef haa taa'u. distii immoo akkasuma balleessee hayyee
akkas isin jenna ummata keenya qaali kun qadaannee jirra cuqqaallee jirra jechuudha qaallee jirra maal jedhama cuqqaalla akkasi qadaannee jirra ofirraa isinillee laayikii godhuudhaan sabskiraayib godhuudhaan jajjabeessaa amma ruuzii kiyya miiccadhee ruuzii irra kaayadha jechuudha hanga inni naaf takattakee foon hanga naaf bilchaatu ruuzii kiyyaan bilcheeffadha jechuudha ruuzii kiyya bilcheeffadhee wanta amma ruuzii kiyya miiculle isin garsiisuudha deema jechuudha okay روزي كيان لا تنافسيزان ديسو أبدا وانا مديسو ينقوان هنا ملي سوق الدليت نقاجرا كذا إيكما أفان عربيتي نفي جاي جولا جدا بارل جدا جرا وجوا كسبت تباولو كنا فيه أفان كينيا كنا فمانا كينيا بدون كابو كنا ده كان أرومو بدون كابو كنا فين جابسنا كنا فكاتا أكاسين جد أبي جبهة سنين ما تقال ما تكشتي لايكي سبسكرايب شيري قروران نجرا أبدا في الراسة كيرون